السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني أورمونا الدنيا قبرة جرتهم دكيسانو بقى جراتني ومتكية الرأس متدوري أسين دوريرو بيا قالو ميشا كمي بتاني قالو قمنا متدوري جلانغا كتا سدي سني قبسي دوري وانو مبيك الراجة الرأس متدوري توكون قبل إن شاء الله ميشا ليرو بيا قالو بتاني قالو قمنا جل أسين دورا كيسا كان أدى إسا قلو كأسين دورا كيسا ميشالي مناتي نياتن اتفايدامني كهر'a garuu mootuu meeshaalee elektirooniksii kan fayyadu jechuudha. Kahar'aa kun meeshaa addaati. Ani ta'isi waliin haasoftu Hamziyyaadha. Yuutuubii kiyyaa taktaa kiyyaa namoonni xumursiisu guutuu isaa yuutuubii kiyyaarraa dhageeffadhaa isiniin jedha maamiltoonni kiyyaa isin gara taktaa kanatti aansun har'a wanti isin qabadhee dhufee akkuma isin argaa jirtan kanatti waan fuun viidiyoo irratti ilaalaa jirtan kana innis maal jedhama yoo isinitti fakkaate paawur baankiidha. Paawur baankiin waan ofii yaadasna jedhee fi isiniif dhiyeesse obboleeyyan koo waan isinitti dhaammadhu yeroo hedduu an ammatti yuutuub irraa maallaqa argachaa hin jiru. Akkasumattis yaa'ni sabiskiraayibii barbaaduuf yookaan waan garagaraas ta'uuf osoo hin taane hamileedhaaf waan naaf ta'e tokko yoo namaan ga'e namni tokkoyyuu irraa fayyadame yaada jedhu qaba jechuudha. Hamileef yoo sabiskiraayibii naa gootan rakkoon qabu garuu an ammatti maallaqaa waan argataa jiru isinitti hin fakkaatinii isiniin jechuu barbaade obboleeyyan koo. Kanaaf akkuma argitan kana meeshaa bareedaa jabaa ta'ee har'a qabadhee isin dhufee akkasuma bu'aa isaa hundi keessan ni beektan jedhee irra caalaa isaa hundi keessan ni beektan jedhee yaada. Paawur baankiin biyya keenyatti baay'ee nu fayyada. Sababiin isaa ifaa yeroo dheeraa walitti qajeelcheen ifu haaluma ekonomii biyya teenyaatiin sa'aatii tokko magaalaa tokko sa'a 2-3 yoo kennameef akkasuma magaalaa biraatillee akkasitti kennama jedhan ta duraanuu caalayyuu ifaa walitti qajeelchee hin dalagu. Kanaaf immoo kafira keenya taate nurraan fagaannee bilbilli immoo shaarjii malee hin hojjettu yeroo kamuu jechuudha. Kanaaf kuni paawur baankiin immoo kan fayyadu chaarjii nuuf qusataa yeroo ifaan deebi'ee irra kennu sanitti chaarjii guutee yoo jedhe nuuf qusata jechuudha. Akkuma fuuldura keessanitti argaa jirtan kun kan ofii kiyyaa bitadhee baay'ee bareedaadha. Baay'ee tokko natti tolee bilbila waan hunda guutaa, ispiikara ni guutaa, bilbila ni guutaa, kompiitara ni guutaa 4 qaba jechuudha. Gubbaan isaa kun kan inni ittiin chaarjeeffamu wajji akkuma isin argitan kana dheerinni isaallee ulfaatinni isaallee walakkaa kiilooti jechuudha. Baay'een ulfaataa yaani asla wanni gaariin numa ulfaatti. Kanaaf maashaa Allaadha. Baay'ee tokko natti tolee isiniif dhiyeessuu yaale jechuudha. Akkuma isin argitan paaworii baatirii isaa 20 nyaata jechuudha. Maashaa Allah baay'ee bareedaadha. Gatiilleen baay'een qaala'u akka birrii Dubaayitti 65 akkamiin bite. Obboleeyyan koo shamarranii bitattan malee hin galinaa. Waan baay'ee bareedaadha. Maqaan isaallee akka isin argitan kanatti reedmiidha. Reedmiin kun baay'ee jabaadha. Faashina mobaayilota bara kana bara 2021 baa wajjiin maqaa wal fakkaata. Saniif baay'ee tokko jabaadha. Waan ofii kiyyaanatti tole isinillee bitattan malee hin galinaa isiniin jechuu barbaada. Kalee kanaan ni banama. Yeroo chaarjii itti gootan qaawwi xiqqooleen tun ni ifti jechuudha. Chaarjii qabaatu isaa yeroo guute immoo isiin 4 ni guutti jechuudha. Kanaaf wanti kun kan baay'ee nu fayyadu. Akkasuma yeroo obboleeyyan keenya kompiitaraa fi wanta garagaraa binnee galuunis obboleeyyan keenyaaf hadiyyaa yoo kenninellee waan guddaa miti waan isaan fayyadu jechuudha. Akkuma isin argitan baatirii 20 nyaata jechuudha. Isin immoo akka bilbila teessaniitiin bitattan yoo bilbilli teessan 3 nyaatte ka 5,000 ka 6,000 ka 10,000 bilbila ol bitadha. Nama fakkeenya bilbila haarawaa bitee haarofni an bitee 7,000 nyaata. Haa ta'u malee na dalaguu hin dandeenye jechuun maal akka ta'an hin beeku. Akka waan gammanni rakkoo qabuuti. Bilbila haarawaa irratti na dalaguu hin dandeenye garuu ta duraan qabadhuu fi ispiikaraa fi kompiitara waan hunda dalaga jechuudha. Sababa ijibbaata yeroo gamada itti jijjiiree ilaala jedheeti ta haarawaa tana waan wal fudhatu dideef an hin beeku malee. Kanaaf yeroo sanitti kan 20 biteef 7,000 bilbilli tiyya waan nyaattuuf jedheeti. Kanaaf yeroo bitattan paawur baankii haga bilbilti teessan chaarjii nyaattu olitti bitadhaa isiniin jechuu barbaada. Akkasii maashaallah kun akkuma argitan kana bareedaa kana waan namatti tolu
bitadhaa itti fayyadamaa waan isinitti ulfaatumii biyya keessan galtanii nagaan itti fayyadamtanii isiniin jedha obboleeyyan koo.